Hayya shama dhaggeeffattoota keenya kun oduu galgala kanaa vi'ee kallattii nama isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Hiriirri Oromiyaa biyyattii guutuu keessatti falmii cimaa gaggeessaa jiru asumaan isiniif dabarsinaa amma oduu bal'inaan isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Galchuma waliin nagaa vi'ee afaan Oromoo caqasuu jirtan. vi'ee afaan Oromoo wixata haga jimaataa galgala sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 25 31 fi vi'ee 24 naayil sa'aatii irraa caqasuu jirtan yaayyuu jalqabne. Jimaata adoolessi 17 barkum 2020 keessi jira. Ansoora Halakeeti. Waan argamnu keessaa hiriir mormii hawaasa Oromoo Ameerikaa Waashingtan DC'tti jiran hiriir maqaa Itoophiyaa jireessinu yookaan ammoo Save Itoophiyaa jedhanillee asuma Waashingtan DC'tti jiran. Jawar Mohammed obbo Baqqala Garbaatii fi miilootii isaanii haleeman murtiitiin dhufanii rakkoo keessa jirra jedhanillee yaayyuu himatan. Dubbii isaanii ilaaluuf beellamaan dabarsan. Suudaan akka waajjirri koomishinii mirga namaa biyyattiitti baname eeyyamte. Vaayirasii koronaa Afrikaatti duuluu fi qara waraana ardii sunii dhaabachuu malee jedha dhaabii fayyaa addunyaa WHO. Pireezidaanti Tiraamp nam paartii Demokiraat keessaa pireezidaantummaa irratti isaan wal dorgomu Joo Baayideniin laafinnaaf jabeennaan wal himuutti jiran. Ameerikaan jishaniin duuba pireezidaantii filatti. Waan argamnu keessaa tokko jalanne toduu nutti. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Oromoonni guutummaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi irraa walitti dhufan har'a as Waashingtan DC keessatti hiriira gaggeessaa jiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an dargaggoo Kiyyaa Sanyii kaayyoo hiriira kanaa innaa ibsan. Gaaffii nuti qabannee baane tokkoffaan hidhamtoonni siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiranii obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqala Garbaa, Jaalabdii Raggaasaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Lammii Beenyaa, Adde Caaltuu Taakkalee hidhamtooti hundi akka waliigalaatti akka hiikaman tokkoffaan kana. Lammaffaa filannoon bilisaa ta'ee biyyattii sana keessatti hatattamaan akka gaggeeffamu. Kan sadaffaa yeroo darbe hiriira mormii uummanni Oromoo gochaa ture irratti HR 128 sanatti filooriirra ture. Amma jijjiiramni jedhamu waan hin jirreef waraqaan sun filooriitti deebi'ame jijjiiramni jedhamu kun akka deebi'ame qoratamu kan jedhudha sadaffaan. Gaaffilee garaagaraa uummanni kaasaa jiran illee ni jiru. Muummichi ministeeraa Rizaayin haa godhu kan jedhu illee ni jiru. Gaaffilee kana qabannee baane jechuudha yeroo kana. Hiriirtonni keenya isteetota Ameerikaa keessa jiran garaagaraa irraa dhufanii Minnesota irraa kan dhufan jiru Seattle, Washington, Colorado, Ohio, Pennsylvania, New York. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf taanaan Oromoon isteetii bakka jiraatu hundarraa dhufe jechuun hin danda'ama. Warri kaan xiyyaaraan dhufanii, warri kaan konkolaataadhaan dhufanii, gareedhaan wal ijaaranii kan dhufan illee hedduudha. Minnesota duwwaarraati pileeniif guutuu afurtu dhufe kaleessa har'a ammaa har'a ganamaatti jechuudha. Isteetota Ameerikaa garaagaraa keessaatii dhufanii. Gama kaaniin koreen Save Itoophiyaa jedhamu har'a Waashingtan DC keessatti hiriira kan gaggeessaa jiru yoo ta'u kanneen jeequmsa dhiyoo kanaan miidhamaniif haqni isaanii haa eegamu akkasumas tokkummaa Itoophiyaaf deeggarsa goona jechuun akka ta'e beekamee jira. Ibsi koree qindeessituu biraa ba'e akka hubachiisetti hiriirri nagaa kun mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediif deeggarsa qabu dhageessisuufis ta'uun ibsamee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed akkasumas shakkamtoonni kanneen biroo irratti poolisiin yeroo qorannaa dabalataa akka kennamuuf gaafatee manni murtii federaalaa kan sadarkaa duraas eehameefii jira. Jawaar Mohaammed mana murtiif akka ibsetti maatii koo akkana argan eehaman arganne akkasumas qulqullina ofii eeguuf rakkoo akka ta'e dubbateera. Kana irratti oduu booda gabaasa qabna. Barattoonni Itoophiyaa hundumtuu yeroo manni barumsaa banamu kutaa itti aanutti akka darban garuu barattoonni kutaa 8 fi 12 qormaanni biyyoolessaa kan kennamu ta'uu ministiriin barnootaa beeksisee jira. Komishinni barnootaa kan sadarkaa olaanaa gama isaan kan silaa barana eebbifamuun irra ture barattoonni digrii jalqabaa fi kan lammataaf sanboodaa dura barumsa kan jalqaban yoo ta'u kanneen biroon immoo isaan ega xumuranii booda itti fufuu jedheera. Walumaa gala kunis ta'uu kan danda'u haala weerara vaayirasii koronaa kan biyyattii keessaa irratti hirkachuun akka ta'e ibsameera. Godinni Sidaamaa sagalee uummataan bulchiisa naannoo ega taate booda godinni Geeda'oo seeraan murtiituun argatiin akkasumas karoora misoomaallee ituun qabaatiin hafte jechuun xiinxaltoonni dubbataniiru. Godinni Geeda'oo lafa qonnaa gaarii kan qabduu fi buna arabikaa kan sadarkaa olaanaa argamsiistii jedhameera. Garuu jiraattonni ishee
uummata Itoophiyaa hiyyeeyyii jedhaman keessaa tokko jedhameera. Kanaaf jecha geeda'oon akka bulchiisa naannoo tokko ta'uu qabdii jedhu xiinxaltoonni. Gareen xiinxalaa kan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin qophaa'e yaada geeda'oof furmaata ta'a jedhu paarlaamaa Itoophiyaaf dhiyeessee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets, Biriteenii fi Kanaadaa masaraa Kireemlin kan Raashaa irratti kaleessa himata dhiyeeffatanii jiru. Kunis Raashaan kaampaaniilee dawaa oomishanii fi dhaabbatoota qorannoo kanneen tallaalii vaayirasii koronaa ittisuuf egaa vaayirasichaan qabamanii booda immoo fayyisuu danda'u hojjechaa jiran sanarratti odeeffannoo hatuuf yaalii gama marsariitii yookaan saayibarii geessistee ka jedhu ture. Mootummoonni biyyootii sadeenii ibsa walii wajjin baasaniin duulli kun baatii guraandhala darbe ka jalqabame yoo ta'u itti fufuunsaa fudhatama hin qabu jedhaniiru. Biyyoonni sadeen odeeffannoo basaasaa argataniin gareen Raashaa kan hanna odeeffannoo gaggeessu kun APT 29 yookaan maqaa masoo koozii beer jedhamuun gaggeeffamaa jedheera. Weerarri vaayirasii koronaa duula filmaata pireezidaantii Yuunaayitid Isteets keessaa kan danqe yoo ta'u pireezidaant Tiraamp beeksisa duulaa adda addaa hojjechiisuun baasii godhanii qophii Waayit Haawus keessatti gaggeeffamu adda addaas akka carraatti itti gargaaramaa jiru jedhameera. Kan Tiraampiin dorgomuuf jiran Deemokiraatichi Joo Baayiden garuu imala adda addaa fi ibsatuuta oduuf kennan daangeessanii waan xinnoonuu ni ga'aa waan jedhan fakkaatu. Kanarratti gabaasa Waayit Haawus irraa ergame soraat dubbisa. Lakkum filannoon pireezidaantummaa Ameerikaa dhiyaattuun duuli filannooleen oowwa deema. Amma Joo Baayideniif Doonaald Tiraampiti waltaf. Baayiden paartii Deemokiraat keessa. Koronaan lafa baafate namni walkeeyyaa guddoo hin danda'u. Amma namu televezyiinii irratti walti duuluu jira. Beeksisaan walti duula. Duul filannoo jira. Tiraampfaan akkan jedhan. The radical left-wing mob's agenda: take over our cities, defund the police, pressure more towns to follow, and ajandawar siyaasa gambitaa oofu magaalaan ta'e fudhachuu poolisii baajet baasuu didaniitiin miilota fiilletti barbaadachuutti jiran. Joo Baayiden jarhan waliin jira jedha. Pireezidaanti Tiraamp duul filannoo isaa televezyiinii irratti himachuu jira. Paartii Deemokiraat keessa namni isa waliin dorgomu Joo Baayiden of jala xiqqeessaa deemuu jira. Akkanaan hima. Biden sides with China over America time and time again. Baayiden Ameerikaa dhiisee Chaayinaa waliin jira. Tanumaanis beekanillee jedha Tiraamp. Pireezidaanti Tiraamp duul filannoo kan Waayit Haawus keessatti itti jira. Ogeessi siyaasaa Haak Noormaan Oresteenfaatii immoo silaa waajjira mootummaa bulchiinsa kana keessaa fakkeenyaaf karooroo akka Hoong Koongin bulchuu danda'an yookaan ammoo hariyyummaa biisuunii waliin qabaachuu danda'an yookaan ammoo rakkoo siifa dubbachuu malanii jedhe. Taatuun lammaantaan wanni nu arguu jirru harka guddaan harki 90 wamduul filannootii fi wamnam is waliin dorgomuu dubbachuu jiran. Pireezidaantota durii akkan hin jirtuu jedha Noorman. Namni pireezidaanti Tiraamp waliin dorgomu Joo Baayiden ammoo haga guddaan manumuufii jira. Man isa hagoodeen Delaware. Thomas Stewart Nashville Tennesseetti Profeesar Yuunivarsiitii Vanderbilt. Tiraamp duul filannoo jira taatullee waan dogoggora inni jechuu jiru sunitti isumaayyuu miidhuu jira jedha. Ameerikaan juum 5 duubatti pireezidaantii filatti. Pireezidaanti Tiraampii fi Joo Baayiden waliin dorgomuu jira. Akka maantan jiru kanatti Ameerikaa keessaa namni harki 52 Joo Baayiden filachuu fedha. Harki 37 ammoo Tiraamp filachuu fedha. Joo Baayiden duul filannoo kanatti akka pireezidaanti Tiraamp horii guddaallee baasuutti hin jiru. I promise you this, I won't traffic in fear and division. I won't fan the flames of hate. Taatulle akkana jedhe daamata. Dhuguma isaniin jedha an sodaaf gargar nan baasuuni karaa ofitti hin cufu jedha. Ameerikaan juum 5 duuba pireezidaantii filatti. Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii isa guddicha galmeessitee jirti. Kunis guyyaa kaleessaa qofa namni 75,000 caalaan haaraa vaayirasichaan qabamuu gaazexaan New York Times gabaasee jira. Jimaata torban darbee lakkoofsi namoota haaraa vaayirasii koronaan qabamanii 68,241 ture. Lakkoofsi kun akkas dabalaa yeroo jiru kanatti bulchiistonni kutaalee Yuunaayitid Isteets haala COVID-19 to'atamuu qabu irratti dhaamsa adda addaa dhageessisaa jiru. Faca'inni vaayirasii koronaa addunyaa irratti hammaataa jira. Namoota miliyoona 14 guutuuf jedhutu dhukkuba COVID-19 qabamuu isaanii Yuunivarsiitiin Johns Hopkins gabaase. Yuunaayitid Isteets weerara vaayirasii koronaan addunyaa irratti dursaa akka jirtu yoo ta'u uummata ishee miliyoona 3.5 ta'utu qabamee jira. Biraaziil sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu yoo ta'u
lammiiwwan ishee miliyoona 2 caalaatu vaayirasichaan jalaa qabamee jira. Hindiin immoo sadarkaa 3ffaa irratti uummata ishee miliyoona 1tu dhukkubichaan qabamuu beeksiftee jirti. Dhiibbaa vaayirasiin koronaa gama fayyaaf diinagdeen biyyootii akka hamaatti miidhaman irra ga'e sana ittisuuf jecha tokkummaan mootummootaa maallaqa iyyataa ture gara biliyoona 10.3tti har'a guddisee jira. Tarkaanfiin amma fudhannu namoota lakkoofsaan hedduu lubbuu isaanii oolchuuf boodas doolaara tiriliyoona hedduu akka oolfannuuf nu gargaara jechuun akeekkachiisee jira. Gama kaaniin ammumaa tarkaanfiin fudhannu taanaan dhumaatii dhala namaa gaddisiisaa ta'ee fi badii gama tajaajila eegumsa fayyaa qofa otoo hin taane gama hundaatu nu eeggata jechuudhaan aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maark Laawkaak oduu gabaastotaaf ibsanii jiru. Oduun keenya kanuma. Biyya afaan Oromoo Washington DC irraa caqasuuf jirtan. Suudaan akka koomishinii mirga namaa biyyisiitti biiroo banatu eeyyamte. Biiroo banachuun isaanii akka deemokiraasiin biyyisii jajjabaachaa deemtuuf haala qajeelchuuf danda'a. Akka isheen eeyyamtellee horguddaa kaawunsilii mirga namaa tokkummaa mootummoota Halee Jenevaatti taa'e irratti dubbatanii Liisa Shilaainitti erge nugusuun nutti. Haaluma kanaan ibsi koomishina olaanaa tokkummaa mootummoota irraa ba'e Sudaan mirgaa fi walabummaa uummata isheetii kabachiisuudhaaf akkasumas eegsisuu fi garee mootummootaa kana waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu ishee gammachuun simanneerraa jedhe. Simannaa qofa miti dhimmootii ijoo mootummaan dursa kennee fi furuu fedhu irratti xiyyeeffannaa laachuufiin karoorfannee waliin hojjennas jedha. Isaan keessaas olaantummaa seeraa mirkaneessuu, hokkara dhabamsiisuu, walqixxummaa jajjabeessuu fi logiin akka hin jiraanne irratti hojjechuufaadha. Naadaa Alnaachif mootummoota gamtoomanii jalatti waajjiricha olaanaa koomishina mirga namummaa kanaaf ittaantu koomishinaradha. Waa'ee Sudaan itti jirtu naa dubbatan mootummaan Sudaan murteewwan yookiin immoo tarkaanfiiwwan ciccimoo biyya isaa keessatti eegumsaa fi hubachiisa qabiinsa mirga namummaa laatan fudhachuu ergii eegale bubbuleeraa jedhan. Tarkaanfiilee sana keessaa akka fakkeenyaatti naa tuqan sirna Albashiiriin hojiirra oolee kan ture dubartoota irratti qiyyaafatee fi mirga dhuunfaa walabummaa dubartootaa ogguraasaa ture kaasuu ishee addeessaniiru. Itti fufan Naadiyaa Alnaashif. Similarly, the Joint Council endorsed a bill that reviews the crime of apostasy and the age of criminal responsibility for children. Dhimmuma wal fakkaatuun kaawunsiliin waliigalaa kun yakkoota dhiibbaa amantii ofii akka lagatan yookiin geeddaratan dirqisiisu xiinxaluu fi wixinee seeraa raggaasuusaa fi daa'imman ilaalchisee umurii ijoollummaa irratti maaltu akka yakkaatti ilaalama isa jedhus ilaaluuf murteesseera. Dhaqnaqabaa ijoollee durbaa yakka akka ta'e seerri wixinee Sudaan kun ifa godhee logii dubartoota irratti ta'e jedhes kamiyyuu haqeera ture kan jedhan. Sudaan koomishinaa fooyyeensa seeraa seerota biyyattii waliigalaa xiinxalu akka seera qabiinsa mirga namummaa mootummootaan wal simuun hundeessuu ishees baay'isnee dinqisiifannaa ni galateeffannas jedhan Naadiyaan itti dabaluun. Seerota amma dhabamsiifaman yookiin immoo akka fooyya'an taasifaman kanaa olii kana waggoota 26 olii fi sirna abbaa irrummaadhaan Sudaaniin bulchaa kan turan Omar al-Bashir haga caamsaa bara 2019 humna loltootaatiin aangoorraa ari'atamanitti kan hojiirra oolchaa turan. Namni kun bara 2008 keessa manni murtii akka addunyaa yookiin ICC'n xalayaa yookiin murtee hidhaa qabamanii akka hidhaman kan itti baasee ture ta'uu ni yaadatama. Yeroo sanatti ICC'n al-Bashiriin kan seeratti dhiyeessuu fedheef yakka sanyii namaa irratti raawwataniif yakka waraanaa fi sanyii balleessii kutaa Daarfuuritti raawwataniif ta'uun ni beekama. Osmaan Abu Fatmaa Adam Muhammad Jeneevaatti kan argamu waajjira mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddara Sudaan ta'anii tajaajilu. Ennaa dubbatanis biyyi isaanii hojii fokkisaa fi rakkisaa bulchiisi al-Bashir dhiisee darbetti gidiraa argaa jirti jedhu afaan Arabaan dubbatan. Sudan suffered for decades of very serious and complex economic problems because of war, conflicts, boycotts and sanctions.
Sudaan waggoota kurnan hedduudhaaf rakkoowwan hedduu hamaa ta'an akkasumas dinagdee ishee hudhee qabeen gidiraa argaa baate. Rakkoowwan akka waraanaa, walitti bu'iinsa, uggura, qoqqobbaa dinagdee faatiin baay'ee rakkatte. Maqaa biyyoota shororkeessummaa deeggaran keessatti akka tarreeffamtu ta'es hirphaa fi liqa dhaabilee maallaqa addunyaarraa argachuu qabdu dhabde. Liqiin irra jirus akka hin haqamneef ta'eera ture kan jedhan. Egaa gaabbii akkasiin yaada isaanii kan ibsan ambaasaaddariin Sudaan kun qoqqobbiin dinagdee Sudaaniin unkuteessee bara Albashiiriin biyya isaanii irratti taa'ee jiru kun akka ka'u Koomishinariin olaanaa mirga namummaa tokkummaa mootummootaa gaafachuusaa gammachuun simataniiru. Simachuu qofas miti geengoo hiyyummaa Sudaaniin xaxee hidhee jiruu fi biyyattii guddina dinagdee fi hawaasummaa irraa ugguree jiru keessaa baasuudhaaf falli tokkichi isaa jedhan. Biyya Afaan Oromoo Waashingtan DC irraa caqasuuf jirtan. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garbaatiif nama warra waliin hidham kalee mana murtiitiin dhufan. Nam 30 ol waan tokkoon himachuun qajeeltuu mitii jechuun dubbatan. Fuula itti hidhaman akka maatiin itti wal arganii fi rakkoo jirri jedhanillee waan hedduu himatan. Dubbii isaanii 7 lamaan duuba qabanii Saahidaamtootu nu erge. Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeechaan artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamuunsaa ni yaadatama. Erga artistiin kun ajjeefamee borumtii isaa waxabajjii 23 bara 2012tti sirni gaggeessaa reenfasaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti gaggeeffamaa osoo jiru karaarraa magaalaa Buraayyuutti deebi'uun dhaga'ame ture. Sababa reenfi artist Hacaaluu Hundeessaa gara magaalaa Amboo osoo deemaa jiru gara Finfinneetti deebi'een walqabatees namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Mana murtiittis dhiyaachaa jiru. Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni kanneen biroon beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii abbaatonni hidhamtoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii jalatti jiran akkasumas obbo Hamzaa Booranaaf namoonni galmee isaanii irratti tarreeffamanii jiranii fi galmeen namoota biroo qabatee jiru mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Obbo Jawaar kaleessa yeroo lammaffaadhaaf kan isaan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu kan ibsan abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaa fi naannoo obbo Tuulii Baayisaa yakka ittiin obbo Jawaar shakkamanii qorannoon irratti taasisamaa jiru tarreessanii deebii isaan mana murtiitiif kennanis akka ittaanutti ibsaniiru. Obbo Jawaar galmee tokkorratti qofaa isaaniiti kan dhiyaatanii irratti qulqulleessina jedhanii deemaa jiran yakka furidha. Uffanni reefa Hacaaluu Hundeessaa gurtan kan jedhudha. Lammaffaanii reeffa sana gurtanii fidanii galma PP kan damee Oromiyaa seensistanii jeequmsa achitti ka'ee abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaaltan kan jedhu. Inni sadaffaan sabaaf sablammii walitti buusuuf yaaltan kan jedhudha. Arfaffaan ammoo miseensa poolisii Oromiyaa tokko naannoo waajjira PP sanatti hidhattoonni obbo Jawaarii fi obbo Baqqalee wajjin gara Buraayyuutti dhufan rasaasa dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Isa kanarratti obbo Jawaar kan jedhe ani nama nagaadhaa achi yeroo dhufnetti abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa wajjin waliin dubbanne reeffa fidaa dhufne kan geessines reeffa jira PP otoo hin ta'in galma aadaa Oromooti kan geessine isas ammoo Baqqalee bilbilaan koomaandarii balbala eegsisan sana qunnamsiisee jalaa banaa jennaan nagaadhumaan jalaa bananii seenne sana booda Baqqaleen dhufee nagaadhumaan waliin dubbanne haala awwaalcha Hacaaluu Hundeessaa irratti waliin mari'anne ogeessa waa'ee reeffaa qixeessuu akka fidee dhufu waliigallee erga nu biraa baheen booda otuma dhaabbannee eegnu daqiiqaa 15 otoo hin guutiin raayyaan ittisa biyyaa baay'inni isaanii hanga nama 200 ta'uu danda'an humnaa ol hidhatanii bireeniidhaa fi snaayiparii hidhatanii dhufanii nu marsanii kan jedhudha. Obbo Tuulii Baayisaa fi Dooktar Tokkummaa Dhaabaa galmee 7 abukaatota kanneen biroo waliin qabatanii maamiltoota isaaniitiif gorsaa seeraa ta'uudhaan tajaajilaa akka jiran ibsuudhaan kaleessa obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irratti himatamanis mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuu isaanii Dooktar Tokkummaan ibsaniiru. Yeroo sadaffaaf dhiyaatanii namichi kun waan afuriin shakkamuusaaf mee amma yoo qabatamaadhaan akkasii shakkitan kan godhe maali achi argamuusaadha alatti ka jedhu abukaatonni kaasanii abbaa immoo amma yoo qorannaa taasiseera qorannaan taasiseen mana isaanii sakatta'eera
bilbila isaanii sakattaa jirra. Ergaa isaan dabarsan akkamitti akka dabarsanis qorachaa jirra. Warreen kanneen qabamne jiru ragaa namaa sunaannee finne kan jedhu dhiyeessan. Shakkamtoonni hundi qorannoon kan irratti taasisamaa jiru yakka wal fakkaataadhaan kan jiran abukaatonni kunneen adeemsi qorannoo kun fooyya'uu qabachuun mana murtiif dhiyeessuu isaaniis obbo Tuuliin dubbataniiru. Akka seeraatti yakki namni gareedhaan raawwachuu danda'a. Garee sana keessatti immoo gaheen nama tokko maal akka ta'e adda baheeti dhiyaachuu kan qabu. Poolisiin garuu kana dhiyeessaatiin jiru. Foormii tokkitti irratti yakka kana galmee hunduma irratti baay'isee nama tokkoon adda baasaati dhiyeessaa. Waan namni kun balleesse maalidha kan jedhu adda baasaa dhiyeessaa jennaan san adda baasanii kan jiranii. Fakkeenyaaf si kaasa gaazexeessaan Keeniyaa tokko namni Yaasin Jumaa jedhu qabamee hidhamee jira. Soostenyaa keessa jira namni kun dhaqee dubbisee jira. Isa irratti himanni dhiyaatee fi himanni Juwaalee irratti dhiyaate tokko. Namni kun nama biyya kanaa miti. Sabaaf sablammii akkitti walitti buusus wanti beekamu hin jiru. Kaayyoon isaas galmi isaas hin beekamu jechuudha. Akkana immoo mana murtiitti abukaatonni galmee hundumarratti jabeessanii mormaatti jiru. Abbaa Langee waliigalaa federaalaatti Daarekteeriitiin Daarekteera yakka qindaa'aa fi daangaa ceebuu obbo Fiqaaduu Tsaggaa yakki shakkamtoonni ittiin qoratamaa jiran tokkodha jechuudhaan komii abukaatonni kaasaniif deebittaan kennaniiru. Amma akka beekamutti himannaan hin qophaa'ufne qorannoo irra jirra. Himannaan seeraan yeroo qophaa'u gaheen shakkamtoota adda addaan bahee gaheen isaanii sirriidhaan ifa ta'uu hin danda'a. Qaroon irratti rakkoo wanta ittiin shakkaman san immoo ibsaa irra. Mana murtiitis yeroo beellamaa gaafannu yakka isaan ittiin shakkamaniif poolisiin hagamba wanta hojjete wanta nuufu addaan baasnee tokkoon ibsinees gaafannee mana murtiis kana bareet beellama nu kennaa jira. Kanaafuu yeroo himannaan qophaa'u gahee isaanii adda baasuu himannaa hin qopheessina ammaaf wanta ittiin shakkaman san walumarratti kaasnee qorannoo gaggeessaa irraa amma yaasika jettan sun gaazexeessaa kan jedhu sunu gaafii tokko maaliif yeroo qabamu inni ekspertii IT ta'uu isaa nu ibse erga mana hidhaa seenee booddee wanti biraa dhufe malee dura IT akka ture ITdhaan gargaaruuf akka dhufe ibsa kennaa ture kana beeknas nu dura erga hidhamee booddeedha kan dhufe gaheen isaa maaliin kan jedhus yeroo qabamu ekspertii IT ta'ee saniin yakka isaanii akka gargaaraa jiru beekna. Qorannootu addaan baase jechuudha. Qabiinsi mana hidhaatti maamiltoota isaaniitiif taasisamaa jiru sirraa'uu akka qabu mana murtiitiif abukaatoon obbo Jawaarii fi namoota kanneen biroo obbo Tuuliin kaasaniiru. Waa'ee qabiinsaa irratti komii dhiyeessanii turani obbo Hamzaanis obbo Jawaaris eegdoon obbo Jawaaris komii qaban mana murtiif dhiyeessanii turani. Mana isaanii ganama sa'aatii 12tti fayyadamnee galgala sa'aatii 12tti fayyadamnaa kun ammoo fayyaa keenya irrattis qulqullina keenya irrattis dhiibbaa uumaa jira. Maatii garmalee meetira 40 hanga 50 irratti akka dubbisnu taasifame sababa kanaan obbo Jawaar keessumaati maatiin kiyya eenyu akka ta'e adda baasee nyaatallee uffatallee irraa fudhachuu hin dandeenye na rakkisee jira jedhee jira. Gama biraatiin abukaatota wajjin akkaataan itti wal quunnaman sagantaa waan hin qabneef gaafa barbaadan nutti argisiisuu gaafa barbaadan hin argisiisanii kun akka fooyya'u mana murtii gaafannee poolisiin duuchaalumatti kun soba jedhee garuu manni murtii wantoonni kun akka fooyya'anii hidhamtoonni yookaan shakkamtoonni kun haala mirga namooma isaanii hin miineen haala kabajaa mirga namaa qabuun akka tursiifamanii fi kana gochuu isaas poolisiin beellamattaa nutti gabaasa qabatee akka dhiyaatu ajajee jira. Komii abukaatonni qabiinsaa fi mirga hidhamtootaa irratti kaasaniif obbo Fiqaaduunis akkas jechuun deebisaniiru. Jalsiitu jira koovidii waliin wal qabatee san irratti garuu maaltu jira shakkamtootni poolisii jiranii achitti hidhamanii akkamitti maatii isaanii waliin arganii akkamitti abukaatuu argatan kan jedhu san sirriidhaan taa'ee jira. Abukaatuu argachuun mirga isaaniiti seerris inni dirqamsiisa. Koovidii kaniin wal qabatee mirga kana dhiibuu waan hin dandeenye abukaatuu waliin wal argachuu mirga isaaniitiin illee shakkamtoonni kun rakkoo kana nu kaasanii poolisiin akka kana sirreessuu irra jiru timnee wal argisiisnee jira. Maatii waliin wal arguuf garuu amma yeroon irra jirus rakkisaadha. Akkuma fe'anii namni hunduu isaan gaafatuu hin danda'u koovidii kanaan wal qabate kun isaaniif adda wanta ta'e waan ta'in shakkamtoota kaawwan mana hidhaa jiranis akkanumatti keessummeessaa jiru. Kanaafuu wanni addaa isaan irratti hojjetamee jiru jechuudha. Seerumaa dabarree wanni isaan nyaatan maatii irraa akka dhufuuf goonee jira. Jira akka seeraatitti yeroo amma itti argamnu kana wanni nyaataa hoo maatii irraa dhufuuf wanta tuquutu jira. Koovidiin nama dhiba kuree rakkisa maal goonee qabeenya isaan hoo qabaman mana addaatti akka ta'an godhamee hidhamtoota kaawwan wajjin akka waliin arginu goone wanni isaan nyaatan alaa akka galu ta'ee jira. Kanaafuu qabiinsa irratti rakkoon tokkos hin jiru. Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irra jiran adoolessa 22 bara 2012tti kan beellamaman yoo ta'u galmee obbo Hamzaa Booranaa fi kanneen biroon ammoo adoolessa
21 bara 2012tti beellamamuu abukaatonni isaanii dubbataniiru. Dhaddacha kaleessaatiin ijoolleen obbo Baqqalaa Garbaa, Boontu Baqqalaa, Kiyyaa fi mucaan durbii isaanii Saamu'eel manadhaatii gadhiifamuu isaanii maatiif abukaatonni isaanii ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Viiyoo Afaan Oromoo Waashingtan DC irraa caqasuuf jirtan. WHO'n dhaab fayyaa addunyaatti vaayirasii koronaa Afrikaa jiru irratti duuluu fi qara ardiin sun waraanisi dhaabachuu malee jedhe. Afrikaa keessaa namkum 600 irratti vaayirasii koronaa arganii namkum 14tti tanaan lubbuu dhabe. Mohammed Yuusufitti Naayiroobii erge tujubeen nutti. Jaarmee fayyaa addunyaa WHO'tti hooggantuu dhimma Afrikaa kan ta'an Machiindii Somoyetti viidiyoo gama zuumiitiin tuuta oduuf ibsa kennaniin gareeleen hidhatan yeroo itti dhukaasa dhaabanii vaayirasii addunyaarraa lubbuu namoota hedduu galaafataa jirutti duulanidha jedhan. For at least 3 months now, vulnerable communities have been experiencing socio-economic difficulties exacerbated by COVID-19. Baatilee 3 darbaniif hawaasaaleen rakkoof saaxilamoo ta'an sababaa COVID-19 irraan kan ka'e rakkoo hawaasummaaf dinagdeetu isaan mudate. Biyyoonni martinuuf michoonni keenya siiviilota kanneen walitti bu'insaan miidhaan irra ga'e deeggaruuf daran hojjechuun nageenyi sadarkaa addunyaa akkasumas haqi akka jiraatuuf fayyada. Qaamoliin martinuu walitti bu'insa kana keessa jiran golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa COVID-19 ilaalchisee wixnee lolaaf wal barbaachuun akka dhaabatu jechuun baase hojiitti hiikuudhaan diina keenya maraa kan ta'e vaayirasii kanatti duulutti akka fuulleffatanan gaafadhaa jedhan. Biyyoonni Afrikaa hedduun kan akka Burkinaa Faasoo, Naayijeeriyaa fi Maalii lootee seentummaatti duulaa innaa jiran kanatti kabroon kan akka Sudaan Kibbaa immoo walitti bu'insa hawaasummaan raafamaa jiru. Jaarmeen baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhetti waggaa kana qofaa naannoo Saahel keessaa uummata miliyoona 1.5 ta'utu qe'ee ofiirraa godaane. Kunis lakkoobsa uummata Afrikaa uffee Saharaa gadii keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'an miliyoona 27 ga'ee jira. Riippaabilikiin Afrikaa Waaltaa baqattoota 600,000 ta'an simatte. Ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii Piir Soomsee kaleessa ibsa kennaniin mootummaan rakkoo namoomaaf kan eegumsa fayyaaf deebii kennuuf jecha akkaan muddamaa jira. Haa ta'u malee keessumaa innaa weerara vaayirasii koronaa uummata rakkoo hamaa keessa jiran deeggaruu itti fufnee jirraa jedhan. Half of the people are living in a humanitarian situation. 1/3 of them in displaced camp. Uummanni rakkoo namoomaa keessa jiru walakkaan 3 keessaa harki tokko mooraa kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii keessa jiru. Kan nuti goone kanneen balaaf saaxilamanii jiran dafnee adda baasuudhaan haala hamtuu keessa utuu isaan hin seeniin gara hospitaalaatti geessine jedhan. Keeniyaa kaaba gama bahaatti kan argamu mooraa Dhadhaab keessa kan jiraatan baqataan lammii Sudaan Adeewuu Achuulii Deewuu vaayirasiin koronaa jireenya daran nutti hammeessee jedhu. The business have declined because of inflation. For example, we used to buy 1 kg of beans. Sababa gatiin ol ka'eef jecha daldalaawwan gada deemaniiru. Fakkeenyaaf boloqqee kiiloogiraama 1 shilingii 100 bitaa turre. Har'a sun shilingii 200tti gurgurama. Sababa bakki nuti jiraannuuf oollu kan mooraa sana keessaa murtaa'aa ta'eef walirraa hiiqinsa hawaasummaa hin jiru. Fakkeenyaaf hanqina qubsumaa qabna. Dargaggoonni hedduun kutaa tokko keessa waan jiraataniif walirraa hiiqinsi namootaa baay'ee rakkisaadha jedhan. Tokkummaan mootummootaa torban kana biyyootii guddataa jiran kanneen COVID-19 dararamaa jiran deeggaruuf akkasumas tajaajila bu'uuraa kan akka kunuunsa fayyaa, bishaaniif midhaan nyaataa hiyyeeyyiin akka argatan gochuuf deeggarsa maallaqaatti dabalaa gaafachuuf jira. Viiyoo Afaan Oromoo caqasuuf jirtan taarratanuma sirbalii birraa kan hir'isanii kenna. Mani bagadaa'es jedha. Suniin duuba